jimaa qama'uunis tahamuun tahuu gurguruunis tahamuun tahuu isa daldalli isaa tahamuun tahuu jechuu gaafate namtichi gaafii jaba maali waan waqtiiti waan haajaan illee itti jirtu gaafiin barbaachisu osoo gaafii akkasiin hin ta'in ka haajaan itti jirtu waan haajaa ummataattu itti rarra'a ummanni guddatu isa naggaadataa hedduutu isaan jiraataa ummata hedduutu illee ammoo isaan balaa ta'ee sababa isaatiin timirtii irraa badee tamaaruu didee mataan isaa socho'ee rakka mataa sochoosis jira kamaraatis jira ka jazbaatuutu jira akkasuma ka isaan jiraatu jira osoo amma hin ta'u jennee waan har'a buluun hin qabne waan har'a nyaatu hin qabne maal goonaa jechuu gaafatuun sahiha wanni caatii gabaabamatti nu akka mana marii islaamaatii fi mana marii ulamaa Itoophiyaa mana marii ulamaa Itoophiyaa gumii mana marii ulamaa Itoophiyaatitti waan caatii kana waggaa of duraa xinaatii goonee baasii goonaa jechuu qabannee jirra inshaallah rabbi nu anjesse baasii guddaa irratti deemsifnaa xinaatii osoo amma fatwaa goonee halaalata moo haraamata jechuu hin dabarsine dura xinaatii taasisuu qabna maali waan maslahaan ummata heddullee itti rarra'uuf waan dararaa guddallee fidutti jirtuuf maaltu kamtu caalaa shari'aan islaamaa wanni tokko faayidallee yoo qabaate yoo dararallee qabaate kamtu caala jetti ka irra caalu san qabanne jechuudha amma rabbi yoo farsoo haramsu maal edoo osoo hin arrabsin was'ul khamri wal maysir qul fiihimaa ithmun kabiirun wa manaafi'u linnaasi si gaafatanii yaa nabiyyicha kennahoo waan farsoo si gaafatanii waan ammallee qumaarii si gaafatanii qul jawaabii fi jara kana qumaarii fi farsoo keessa badille jira waan faayidalle jira qul fiihimaa ithmun maasiyaa guddaa qabdi wa manaafi'u linnaasi namni illee faayidaa kee irraa qaba farsoo kuuniin gurgurataa kun ammoo isaan naggaadaa kun isaan jiraataa kun mataa xiqqoo haadamtu eed dhuga wa ismuhumaa akbaru min nafiihimaa ya rabbi beeyta badii isaattu maasiyaa farsootii fi qumaariittu faayidaa isaa irra badii gaafa kan amma sahaabaan gaafa ayaan tun buute amma ayaan tun haraam hin jenneen laakiin badii isaattu caala jetteen jennaani gariin hin dhiisaniyyuu eega badiin isii jiraatanii dhiisan laakiin gariin rabbi haraam hin jenne aniit itti fufanii gaafa kaan rabbi laa taqrabu salaata wamtum sukaara gizee salaatatti hin kalaayinaa haala machii qabdu anin gizee maan salaatee duma girifa ishaayin aan jahu itti xiqqaate kunillee eegasii rabbi ayaa biraa haraamummaa buuse idan nu amma faayidaan caatiin fiddu maalii waa hagam biyya kanaa faayidaa fiddii maal galchitii jechuun illee xinaatii galtamuu qaba dararaan si fiddu maal jechuu xinaatiin qoratamuu qaba ulamaani kan qoratuu murteessanii inshaallah in qoratama nu bichaa miti ammoo ulamaa bichaa miti warri doktoraa warri haakimoota illee qoratuu qaba warri haakimoota nu wajjin qoratuu qaba maali warri haakimoota wanni macheessu ankooliin jimaa keessatti hagam gahaan xinaatiin kalaa'uu qaba li'anna wanni waa harramsu ankooli waan nama macheessu kan wanni nama macheessu kun xiqqoon isii buna keessa illee hin jirti bar wanni nama macheessu kun buna keessa illee waa xiqqoo hin jira kanaafuu mirqaa namni maaliif bunaaf mirqaa ankooli keessa jira jechuudha aannan keessaa hin jirti laakiin parsantiin isii dakana hin faqqadama jechuudha
wanni nama cheessu kuni ankooliin as keessa jiru caatii keessa jiru kuni barsanti isaa akka banjiifaa akka hashiishaa fa'aa yoo ta'u hin oorga shari'aan. Shari'aan waan dararaa fidu waan mataa tuqu hin oorga. Yoo ankooliin isaa kun ka ol ka'u taate shari'aan hin oorga. Yoo ankooliin isaa ka gabbuu taate akkuma bunaa fa'aa akkuma shaayii fa'aa ta'u taate hin baqqaasa. Kunis qoratamuu qaba. Gilisiin qoratamee beekamuu qabu osoo haraam hin jenne. Ammas warri biraatis karaa mootummaatiinis dararaa hagam biyyatti fidee biyya kan hagam duubatti hambisee timirtii hagam balleessee biyyi ta'in sababa isaatiif hagam duubatti haftee biyyi ta'in ammoo isaan minizaarii hagam argattee kaan argattee kun kulliin qoratamee eegasii walgahee shari'aa irra finnee waan kana shari'aan maal jette waan akkana waan dararaa akkana guddaa fidu kana in arrabsitimoo lakkii dararaa inni fidu kun yoo waan khayrii inni fidu walitti laalle ta gara khayrii kana gara faayidaa kana caala yoo jenne akkamitti biyyi keenya kuni waan biraatitti jijjiiraa caatii kana waan biraa facaafatutti jijjiiree jechuun laalamee akkasitti shari'aan dabarsina malee ulamaani laallee of duratti xinaatiin kulli naagatamu jennee kanarra jirraa waggaa of dura inshaallah walgahinsa ulamaa yoo itti fufaa inshaallah gaafas waan ulamaan itti walii galan isinii dabarsinaa hagasii akka eeggattanii nu amma fatwaa itti kennuu hin dandeenyu ammallee fatwaan lama qoodamti waan jakeet nu jira amma akka reefuu kana waan ulamaan hedduutti wal gahee kennu malee waan nam tokko bichaan kennu miti waan akkanaa kun maali waan maslahaa ummata hedduutti rarra'uuf darraa ummata hedduutti rarra'uuf waan ammallee gamaa gamana mushtabihaata rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhan alhalaalu bayyinu walharaamu bayyinu baynahuma umuuru mushtabihaat jedhan halaal ifa gala jira akka amma aananii akka waan nyaataa akka daabboo halaala walharaamu bayyinu haraama ifa gala jira akka farsoo akka haraqee akka waan nama macheessu wabaynahuma umuuru mushtabihaat umuura wal fakkaattu jira gara tokko yoo ilaalte halaala fakkaatti gara tokko yoo ilaalan haraama fakkaatti فما يتقى الشبهات فقد صبر نمني وان شبهات الرافقات فقد صبر الدين أقل شيء ساعتين شبهات قبل الرافقات قبل كيستو يمني علماء ناتون قبل نمني درسان ناتون قبل أقل وان جنوني مشتبهات يجون إفقالا وان حلال إفقالا ليمتي حرام إفقالا تافين توقنا كتاب الله تناتين سوان اتجين لكن أما وري شيء علمي قرأ سفاه كم تنياتا علمي أصوبيكو انت كشبهاتي كان أصوبيكو نمني أمو أكملتي إذن الرافقات أمنو مشتبهات أقل وان جنوني لكن حرام كل جنة يتشوفي قرأتو سنبر باجسا وان خير يبن وارقسيسو وان جنو كان كربي في جنو